kabajamoota dhiifama viidiyoo kiyya haddaan kutee ammallee itti deebi'eetanii jira. Erga akkasitti isaan kana ollimii irra kaawwattanii arfan ishee kana erga qollafattanii maxxansa namni isinirratti viidiyoo barbaada maxxansu isinirratti maxxansa isin qofatu arga jechaadha. Kanaaf ishii kana immoo riiverii teekis zaatti people had to your post before the teekis paper on Facebook ishii jettu kanammoo yoo daalachaa jiraate on taasisa akkasitti jechaadha. Oonirra taasifadha ishii kanallee akkasumatti hibsaatii dhiisaan sinin jedha. Yoommoo viidiyoo sana namuma sana yoo piraayiveetii jala sin galchu maxxansi namaa haa argamu na jalatti yoo jettu ta'e duubatti deebina jechaadha. Duubatti deebine namuma poostii nurratti taasise sana bilooka gochuu qabna jechaadha. Fakkeenya maxxansa hin barbaanne yoo ta'e kun asirraa dhufna erga asirraa dhufne kun iddoo kana tuqaa 3 sana tuqanna kun iddoo kana dhiifama tuqaa 3 erga tuqanne akkasitti nu ba'a. Akkasitti erga nu ba'e kun asirraa maal barbaanna teegii namaa sana barbaanna jechaadha. Kan namni nuuf post riiverii poostis enna teegis kun iddoo kanarra tuqanna jechaadha. Asirra xunneeti teegii sanallee maxxansa namaa sana ofirraa dileeta gochuu dandeenya jechaadha. Kun amma maxxansa namoonni naa maxxansanidha. Maaliif kana fudhadheetan jirahanii jechaadha. Maaliif waan badaa miti waan ta'eef. Garuu viidiyoo badaa yoo ta'e amma maxxansi namni naaf maxxanseedha isaan kuni. Maaliif kana nan barbaada wantoota badaa namni isinirratti maxxansu garuu ofirraa keessattuu shamarroonni warreen shamarree taatan dhugaa baay'ee nama jibbisiisa. Viidiyoon taane isin jalatti ilaaluudhaaf jechaadha. Haala kanaan of jala dileeta gochuu dandeessu. Yoommoo hin barbaanne nama fakkeenyaafani nama kana itoo viidiyoo wanta badaa narratti maxxanse ta'ee asuma kunoo maqaa nama kanaarra tuqeetanii gara intinisaa deema. Erga mana isaa keessa deemee kunoo asirraa tuqaa 3 kanan tuqa jechaadha. Tuqaa 3 kan ergan tuqee kunoo asirraa bilooka ishee jettu kanan tuqa jechaadha. Bilooka naan baasee bilooka jettee asirratti asitti immoo take break from him kan jettu kana ishii kanarraan tuqa. Amma fakkeenyaaf kanarra yoon tuqee nama kana akkuma hin mul'annetti ta'a jechaadha. Amma hin fida garuu ani bilooka gochuun barbaade. Kun akkanatti filannoo isinii fida. Akkasitti innaa isinii fidee isin asirraa xuxxanii hunduma isaa bilooka gootu. Maaliif yeroo hundumayyuu arguu hin dandeessan nama sanaa jechaadha. FIB keessanirraa fuula FIB keessanirraa balleessitanii jechaadha. Garuu yoommoo akkasimmoo hin taane yeroo deebi'ee moo nama sanaa fireendinneti gaafachuu barbaadda yoo ta'e nama sana asumarra tuqatteeti ishii kana qofa tuqxaa jechaadha. Kana tuqxeet bilookuma gootee dhiista. Bilookiin kun yeroo torbee 2 wayii guyyaa 15 booda bilookii kana sirraa kaaseet feesbuukiin fireendii wal gaafachuu dandeessu. Akka haaraatti fireendinneti wal fudhachuu dandeessu. Baay'een keessan garuu namoota bilooka gootaneessaan akka irraa kaastan bilooka namarraa kaasuu barbaadan immoo yeroo biraa isiniif qabadheen dhufaa jechaadha. Bilooka keessan yeroo bilooka karaa kamiin namarraa akka kaastan yeroo biraa irratti qabadheen isinii dhufaa isiniin jedha. Egaa haala kanaani wantoota namni nurratti posteete waan ija namaatti hin tolle ofirraa balleessuu dandeenya jechaadha. Kanaaf wanta gaarii waan ija namaatti tolus waan waaqayyo duratti bareeda ta'es ofirratti dhiisne isa kaan piraayiveetii jala ofirraallee dileeta gochuu dandeenya isiniin jedha. Egaa hordoftootaa fi kabajamoota maatii Atinaaf miidiyaa asumaan egaa feesbuukii kunoo meetii haadhanaaf leetti kan jedhu kana fooloo taasisaa. Mee fooloo taasisaa keessattuu ijoolleen biyyoota arabaa keessa jirtan walaa jajjabeessinuu gara feesbuukii kootii yoo dhuftan faarfannaa akkasumas aadinoo si'ilii aadinoo garaagaraatti kan argattanii maxxansa koo jala. Kanaaf walaa jajjabeessinuu fooloo na taasisaan isiniin jedha. Egaan gayoona kanatti waan nafaana turtan ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa gara mana kiyyaatti immoo haaraa warreen dhuftanii adaraa keessan sabiskiraayibii sheer taasisaan jajjabeessaan isiniin jedha. Mee walaa guddisnu warreen immoo maatii nuu ta'e jettan maatii isinii ta'uu nan danda'a. Koomeentii lafa naa kaa'aa koomeentii naa barreessaa dhufee maatii isinii ta'an isiniin jedha. Egaa dhiifama. Egaa haala kanaanii barumsi nan har'a qaba.